burjaajii diaasporaa keessatti deemaa jiru irra kallattiidhaan karaa zuumiitiin akkamitti wanta kana maadhee kan akka dhaaluudhaaf deemnu nuyi hooggantoonni buleeyyiin kun qabsoo bilisummaa Oromoo kun nu malee yoo ta'e bilisummaan akka Oromoodhaan namni waan murteessineef irra kallattiidhaan qaamota garaagaraa keessummoota garaagaraa warra konyaaf konyeera jiran hundumaaf illee yaada isaanii isin biraan geenya akkamitti qabsoo kana dhaaluuf akka deemnu buureessaan fi itti gaafatamaan damee seesee munna taaksii foorsii keessaa kallattiidhaan ergaa isaan qajeelfama isaan kanaan dura nuu kennan waraana bilisummaa Oromoo akkamitti dhuunfachuu akka qabnu waan isaan nuun jiran isa isin dhageessiseen isa booddee yaada kootii fi akkasumas kompiitara na biratti argamu kanarraa karaa kallattii zuumiidhaan hin galu hamma na danda'ame sagalee isaanii viidiyoo isaanii fiduu yaalaa yoo inni ta'u ta'e garuu sagaleen isaanii akka isin bira ga'u abdii guddaan qaba jalqaba waraana bilisummaa Oromoo dhuunfachuu akkamitti akka dhuunfachuu akka qabnu jaalli keenya hoogganaan keenya guddinaan fufaan itti gaafatamaan seesee kan inni dubbate isin dhageessisa Bluetooth mode waraana bilisummaa Oromoo dhuunfachuu akkamitti akka qabnu qajeelfama isaan nuu kennan dhaabbanne taaksii foorsii keessaa isaan hoogganaa keenya warra torbaa keessa nama tokko turani isa kanan isin dhageessisa. Kanaati rasootaan ayyama isaaniitiin otoo hin taane inni kun hojii amaluma hojichaatu sana ta'eef isa kana gara kanatti isaan fiduun dirqama ta'a. Kuni kanaati rasootaan ayyama isaaniitiin otoo hin taane inni kun hojii amaluma hojichaatu sana ta'eef isa kana gara kanatti isaan fiduun dirqama ta'a. Dirqama hojii keenya keessaati. Kun immoo akkamitti ta'a isaaniin hojiidhaanis lafarratti sappoorti gochuutiin biyya alaatiis immoo wanta faffaca'e kana konsolideet gochuutiin walitti qindeessuutiin wal dhuunfachuutiin ta'a. Dhuunfachuu qabna nuun jedhanii jaal guddinaa fufaa waraana bilisummaa Oromoo akkamitti dhuunfachuu akka qaban garuu waraana dirreerra jiru kanas xinnoo see lafa isaanitti xinneenya waraana kanaa dubbatan tokkos jira isa kanas isin dhageessa maaliif hoogganaa keenya dubbate wanta ta'eef dirqama dabarsuu qabna wanta ta'eef jechaadha. Kanaaf asirrattis waan isaan jedhan keessaa tokko gatii akkasiin hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo kun gatii akkasiin hin qabne jedhanii isaan dubbatan kunis sagalee isaaniiti isa kanas nu dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Waraana bilisummaa Oromoo akkamitti dhaaluu qabna dirqama hojichaati jara karannee utuu hin taane dirqamaan dhaaluu qabnaadha warra amma dhufaa jirtanii viidiyoo kana balleessuu danda'u cufuu danda'u dandeettii isaanii kanuma wanta ta'eef. Isheen jirtullee humna hin qabdu humna amma bifa haaraan Oromiyaa balleessuuf Oromoo akka sabaatti balleessuuf ka'e kana sirraa faccisuuf humna xiqqoon qacarreen qabnu waraanni bilisummaa Oromoo kun humna diinaa kana sirraa faccisuuf hin dandeessu. Jiraachisuu danda'u keenyatti fi isaanuuf jiraachisuu danda'u isaaniitti waan guddaa garuu Oromiyaa difeendi godhanii protect godhanii akka sabaatti jiraachuuf iyyuu gaaffii jala dhaqqabee. Gochuu hin dandeessu jedhanii kuni ajajaa keenya wanta ta'eef waa isaanii isinitti barbaada. Kanaaf kallattiidhaan taateen amma ta'e kun waraana bilisummaa Oromoo kana akkamitti dhaaluuf akka deeman akkasumas waraana bilisummaa Oromoo kana immoo humni isee gahumsa akkasiin hin qabne saayinsii waraanaatiinis gahumsa nama hin qabne hogganaatti jira jarri kun dhaalamuu qabu dhuunfatamuu qabu konyaadhaaf konyeeraan dhuunfannee munna keenya durii jalatti deeffanna jiranii qajeelfama jaal guddinaaf afaanuu kennaniira. Kanaaf wantoota zuumii irratti darbe dheengaddaa keessa warri nagaan keessa makattanii jirtan rakkoo tokko hin qabu. Warri immoo wantichaaf of qopheessitanii murannoodhaan dhuftan yoo isin balleessitan viidiyoon sun waraabamee taa'atti jira. Yeroo gabaabaa keessatti Oromoon kan quba qabaattan gara xumuraarratti jira. Arra jaallan dirreerra jiran. Qabsoo keenya kana tumsuudhaaf waraana kana dhuunfachuuf akkamitti akka deemnu jaallan lamaan sadan tokko isiniin dhiyeessaa jara kanaa wajjin gaaffiif deebii goona. Warri yaada jara kanaaf qabdanis jara kana gaafachuu ni dandeessu jechaadha. Kanaaf gaaffiin kamiyyuu fudhatamas keessatti munnoota dhaalaaf deemnu kun maal gochuu akka dandeenyu rakkina teeknikaa xiqqootu jira. Sirreessaatti jira jaal murtuxxeen waan dhufannatti fakkaata iskiriinii irraa xiqqoo natti mul'atu. Nagaama jaal murtuxxee nageessu. Eeyyee dhaga'ama. Hayyee dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya sagalee jaal murtuxxee ni dhageessu laata mee dhaggeeffattoota daawwattoota daandiirra jiran. Jaal murtuxxee mee obbeessisuudhaan eegalaa yoo dhaga'ama ta'eef namni deebii nuuf kennani. Jaal murtuxxeen jedhama egaa
qabsoo kana keessatti yeroo dheeraadhaaf namoonnis na beekuu ni danda'u. Qabsoo kana keessatti ni beektaa danuun nu biraa cabanii nu biraa dhiigi dhangala'ee kan kufanis kufanii galata rabbii har'a geenyee anis gaa kuno madoos baadhee madoos qabadhee ofirrattis ija tokkoon inni qabsaa jira. Baay'ee gaara jaalmurtuutte galatoomaa aniyyuu isin hin beeksisa garuu akka namoonni keenya daandiirra jiran dhagaa jiran adda baasuufini jaalmurtuutte kana dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa jaalmurtuutteen ija tokkoon qaban ija hoolaatti gargaaramu qaamni isaanii madaa'ee madoo ofirraa qabu godaannisa guddaa ofirraa qabu kan BM'dhaan kanaan dura dhaamanii misaayiliin ija isaanii tokko gartokkee keessaa fuudhee ija tokko dhiisee fi darbee rakkoo hamtuu keessa ta'anii irrallee kunoo yeroo rooba keessa jiru dukkana kana keessa ta'anii kallattiirraa biyyarraa galanii qabsoo kana akkamitti dhaalamuu akka qabu irratti kallattiidhaan jaalmurtuutte mee jaalmurtuutte bu'aa bahii hedduu keessa akka dabartan seenaan keessan seenaanis naa yaadatu isiniin jecha jaalmurtuutte haala amma deemaa jiru kana akkamitti xiinxaltuu maal ta'uu qabas immoo jettu mee akka buleeyyii tokkootti. Egaa maqaa kee mucaa nama ammallee haalli keessa jiru nu bira galgala roobnis roobaa jira. Neetworkiin kunis badaa hin mijattu ni beektu biyya eessa daggala Oromiyaa kun neetworkiin badaa miti. Egaa dirooniin kunis bilbila gaafa argitu nama rukutti jedhanii kanaaf bilbila badaaman fayyadamu haala ulfaataa keessa taa'een sitti dubbachaa jira. Egaa bu'aa bahiin qabsoo akkuma beektu waan hedduudha. Beela qabdii dheebuu qabdii egaa gaafa argattu nyaattee gaafa dhabdu agabdee jiraatta. Har'a gaa rabbiin haa galatu galataa hooggantoota keenya warra Ameerikaa warra akka jaal maqaa dha'iyyoo jette nan dhaayyoo naaf iyyamtee hoolaanu nyaachisu gaa. Yaa baay'ee gaariidha garuu namoonni tokko tokko amma warri isin argaa jiranii isin qomee harka gabaabduu uffattanii jirtu harka isaaniitu madoo guddaadha jettee dubbachaa jirta madoon isaanii mul'atu jedhu maal madoon keessananis argaatti hin jiru maal kun akkamitti akkas ta'uu danda'e madoon akkamitti bada godaannisiisa. Harki koo madoo ture egaa erga warri diisii waa nutti darbachuu jalqabanii gaafa furdattu. Madaanni bada mitiire. Godaannisiin badaa godaannisiin badaa maali jaalmurtuutte kuni xinnoo namoota keenyatu mufii qabu warri tamsaasa kallattiirra jiranii godaannisiin baduu jedhu isin immoo godaannisiin bada jettu akka miji keessan kunis dhuguma ija hoolaati moo gartokkeen kun ijuma keessan akkasii. Madaan madaa saree siifa ta'u jedhama malee godaannisiin badaa jedhamaa dhala koo. Ija hoolaan hin jiraaddaa? Hoolaa nyaatanii ija ishees keessaa baafatanii ijuma isheen jiraachuunis gaa malumaa jennu gaa. Jaalmurtuutte isinitti hin deebi'amee jaali ifa baasi waan xinnoo dukkana wayii keessa jiru mee ammasitti isin ammarraa aarsaa kaffaltanii dirree sanarraa gara biyya bakkeetti dhuftanii jirtu kaffaltiis nan kennaa jettanii jirtu isuma isin bira jira kanaan dura fuutanii jiru irraa laattu moo akkamii har'a buusii nan kennaa jechaatti jirtooti. Egaa sobni maal godha ishee kanaan dura maqaa qabsoo kanaan walitti qabnee irraa yoo laanne iyyuu maaliin irrata jette Oromoon kunoo gaafa fidi jettu maqaa qabsoo kanaan uuma sitti guuraa waggaa 30 olii fi guuramaa turee egaa akkanumatti ishee marraa yoo darbatan rakkoo maal qaba jetteeti dhalako. Mee isinitti hin deebi'a jaalli ifa baas hin galu maaliif diinagdee irratti waggaa 27 isaan harka diinagdeen akka ture diinagdee daaspooraa kana sochoosaa akka isaan turan sadarkaa dirreerra dhufuudhaan bu'aa bahii guddaa keessa akka isaan darban isaanis seenaan maallaqaa isaanii yaadatu isaaniin jenna hamma isaan dhufanitti mee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kan amma tamsaasa kallattii dhaggeeffachaa karaa zuumiitiin isin wajjin haasaa jiran kun isaan amma kallattii marra jiru. Jaalmurtuutteen kun aarsaa guddaa kaffalaniiru har'a daaspooraa keessa carraa argatanii dhufanii jiru. Iji isaanii gartokkeen keessaa bahee ija hoolaatu keessa jira. Godaannis isaanii immoo
cooma nyaatan kanarraan kan kee jalaa badee jira irree isaanii irraa mul'atu irree isaanii mirgaa rukutamuu na yaadadha yeroo sana wajjin turre dirreera jechaadha harragaa wanta hedduu nu bira jiru keessaa muraasa hin laanna jedhaniiru tamsaasa kallattii irratti waadaa meeqa nuu laattu jaal murtutte Doolaara 2,000 nan kennaa. hayyee Egaa baay'ee si faana haasa'uu hin danda'u. Roobnis dhufeera, aduunis dhiheera. Doolaara 2,000 nan kennaa. baay'ee galatooma egaa suma simbira jiru laattanii gadi nirratu abdii guddaa qabna jabaadhaa jaal murtutte isa jedhame asii ajajaan keenya guddinaa fufaa jedhe waa'ee dhaaluu kana beettugaa biyyatti galuu gaafa ta'u isin maanguddoo waan taataniif nu dura buutanii sochootu suufii keessa lollaachuun dagatina amma wanti hundumaa gara keenyatti deebi'aatti jirti warra achi funni jettu immoo gadi qabuufis qopheerra jirra jabaadhaan isiniin jedha. Hayyee ulfaadhaa. Hayyee galatooma. Egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa wal dhuunfannaan kun hoogganaan garee seesee taaksii foorsii hoogganu guddinaa fufaa akkuma nuun jedhe waraana kana dhuunfachuu qabna. Waraanonni gosa afurtu jira immoo hoogganaan abaawwaboo kan inni jedhe jiru jara kana qaamni sadii kan keenya inni marroon jedhe keessa. Waraanni wallaalaa waraana keenya, waraanni faayidaaf qabsaa waraana keenya, waraanni dammaqiinsa qabu faayidaadhaaf qabsaa'u waraanni nyaaphaa innis kan keenyaa jechaadha. Warri kan keenya hin taane warra bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti qabsaa'anii warra hoogganuu jarri kan isaati jaratti hin dubbannu jara kana dirree irraa finnee haasofsiisuudhaaf booddeetti hin deebinu. Jarri kun yeroo garaagaraatti dhufanii nu wajjin dhaabbatu nu bira dhaabbatu akka maallaqi karaa keenya deemu godhu nummoo as teenyee jara dhuunfanne hin hoogganna jabaadhaa booddeetti hin deebiina garuu humna hin qabdu seen immoo kan immoo sarara humna hin qabdu jedhanii Oromiyaa balleessuuf Oromoo akka sabaatti balleessuuf ka'e kana faccisuuf humna xiqqoon qacaleen qabnu warra bilisummaa Oromoo kun Volume mode. humna diinaa kana Bluetooth FM mode. jiraachisuu danda'uu keenyatti fi isaaniif jiraachisuu danda'uu isaaniitti Volume mode. gaafa zuumii ta'u baay'ee nama rakkisa teeknikii Bluetooth mode. yaa qabnu warra bilisummaa waraana keenya isheen jirtullee humna hin qabdu humna amma bifa haaraan Oromiyaa balleessuuf Oromoo akka sabaatti balleessuuf ka'e kana faccisuuf humna xiqqoon qacaleen qabnu warra bilisummaa Oromoo kun humna diinaa kana ofirraa faccisuuf hin dandeessu. Jiraachisuu danda'uu keenyatti fi isaaniif jiraachisuu danda'uu isaaniitti waan guddaa garuu Oromiyaa difeendi godhanii protect godhanii akka sabaatti jiraachuuf iyyuu gaaffii jala dhaqqabee. humna akkasiin hin qabneera maaliif ni mootummaa wajjin hojjenna wanta ta'eef kan akkasitti waraanaa waa'ee waraanaa akkasitti dubbatu hoogganni keenya. Inni kan biraan waraana kana dhuunfachuu akkamitti akka danda'amu waraana bilisummaa Oromoo akkamitti dhuunfachuu akka danda'amu qajeelfamni nuu kenname karaa jaal guddinaa fufaatii dhaggeeffadhaa isas. Kuni kadhaatiin osoo ta'an ayyama isaaniitiin osoo hin taane inni kun hojii amaluma hojichaatu sana ta'eef isa kana gara kanatti isaan fiduun dirqama ta'a. Dirqama hojii keenya keessaati. Kun immoo akkamitti ta'a isaaniin hojiidhaanis lafarratti sappoorti gochuutiin biyya alaatiis immoo wanta faffaca'e kana konsolideet gochuutiin walitti qindeessuutiin wal dhuunfachuutiin ta'a. Isaaniin dhaaluudha dhuunfachuudha dirqama hojichaati hojiin keenya maanni dhuunfachuu qabna hoogganuu qabna yoo nu hoogganne malee Oromiyaa keessatti waan tokko gochuu akka isaanii hin dandeenye maaliif kun muuxannoo waggaa 40-50 nuyi qabnu wanta ta'eef isa kana dirqama hojichaa wanta ta'eef jarri nu jala galuu qabu qajeelfama nu ilaanneen socho'u waan nuyi jenne godhu kanaan ala garuu bilisummaan dhufu tokko hin jiru yoo nuyi dhaalle malee yoo nuyi dhuunfanne daasporaa keessa teenye yoo nuyi hoogganne malee wanti ta'u tokko hin jiru kanaaf dirqama hojichaati jaallatanii miti. Waraanni kun harka keenya jala kan isaan galan jaallatanii utuu hin taane dirqamaniitii jiru. Irra deebi'aa dhaggeeffadhaa. Inni kadhaatiin osoo ta'an ayyama isaaniitiin osoo hin taane inni kun hojii amaluma hojichaatu sana ta'eef isa kana gara kanatti isaan fiduun dirqama ta'a. Dirqama hojii keenya keessaati.
Kun immoo attamitti ta'a isaaniin hojiidhaanis lafarratti sappoorti gochuutiin biyya alaatiis immoo wanta faffaca'e kana konsolideet gochuutiin walitti qindeessuutiin wal dhuunfachuutiin ta'a. Wal dhuunfachuu qabna jara keenya. Wal dhuunfanna. Isa faffaca'e kana walitti qabannee caasaalee keenya duriitti deeffanneetu akkasitti dhuunfannee itti fufuutu nuuf ta'a. Jiraachisuu keenyaan nuti jiraachise beekadhu. Waraana kana nuti jiraachise. Tunu hin jiraanne hin jiraatu hin turan jarri kun hin jiraatan. Kanaaf neetwoorkii tura rakkisaatti jira. Jaalifa baasii abbaa diinagdeeti waggaa 45 muuxannoo guddaa qabu. Rakkina teeknikaatti isaanii rakkisaatti jira. Mee nan yaalaa fi beektu gaa neetwoorkiin baay'ee rakkisaa. Jaallan qaqqaalii qabna. Milishaan keenya Faqadaa Abdiisaas toorarra jira ture garuu amma neetwoorkiin rakkisaatti jira wanta ta'eef isa fiduun xinnoo nutti ulfaate yeroo biraatti finnee simbiraan goof karaa keenya malee hin ta'u beekadha. Godaannisa meeqa hin argitu miti fuulli koon godaannisa meeqa qaba. Rifeensi tokko narra hin jiru hin argitu miti. Rifeensi tokko narra hin jiru. Kun maaliin narraa dhume dirooniidhaan. Akka qoosaatti ilaaltu kun itti dhiinnee finne eenyutu arra nurkaa fuudhee isin keessaan qabdan nuun jedhanii lafa duwwaatti nuuni dirree xabaala nu gochuu hin danda'an. Hin taatu isheen kun shira akkasii hin hojjetu nu biratti. Waan akkasii hin hojjetamu. Kanaaf abbaan diinagdee kun yoo jiraate kallattiidhaan dhufee akka inni yaada isaa ibsatuun barbaada. Maaliif diinagdee kan abbaan sagal karaa sagaliin saammachuun isaa kun baay'ee miidhaa garaagaraa nutti fide wanta ta'eef jechaadha. Kanaaf rakkina teeknikaatti isaan jeeqaatti jira. Gabaabaamatti haala kanaan qabsoo dhaaluu qabnaa. Ni daasporaa keessa teenye yoo hoogganne malee bilisummaan Oromoodhaa dhufu tokko hin jiru. Qondaalonni seesee nuti taaksii foorsiin gloobaal jennee wanti nuyi goonu hundumti isaa akka kana. Egaa kun amma wanti isin amma dhageessan kun taatee torbee kana keessa ta'ee ture jechaadha. Gara xiinxalaa waajjira xiinxalaa bilaashaattiin isin deebisaa. Karaa zuumiitiin ergammaa taatee torbanoota darban kana keessa ta'aa jiru gara fuulduraatti wanta ta'u amma immoo akka waajjira keenyaatti waan dubbannu qabnaa jechaadha. Akka waajjira keenyaatti wanta dubbannu waan baay'eetu jira. Wantoota daddarbanii wantoota eega taatiin ta'e utuu hin ta'in isinitti dubbachaa ture. Maal qindaa'anii tarsiimoo akkamiitiin dhufanii waraana bilisummaa Oromoo diiguudhaaf deemaatti jiru jennee torbee lama dura dubbadheeraa argitaniitu gidduu kana wanta taatee ta'e jechaadha. Ammas baatis ta'uu danda'a, baatii lamas ta'uu danda'a, ji'as ta'uu danda'a, waggaas ta'uu danda'a, ji'a ja'as ta'uu danda'a. Ammas taatee dhufuu jiru tokkoon isinitti lallaba. Maaltu ta'a? Har'a taateen amma miidiyaa irratti gaafa daasporaan yaa'ee waa'ee waraanaa akkasitti bubbisee haasa'u waan waraana sanaaf quuqame sitti hin fakkaatin baay'eensa. Kan dhuguma garaa isaara waraana gargaaru jira. Fakkeessitoonni miidiyaa irratti maal jedhanii haasa'u? Gammeeraaf ajaja waamicha goonerraa marooraaf waamicha goonerraa dhufuu hin dandeenye. Jarri dhufuun barbaanneera. Eega gammee fi marroon sagantaa irratti hin argamne ati eenyuun taatetu marroof gammeeraaf ajaja ergita. Waamicha gootaaf ati eenyu. Eenyuun bakka buutee jirta. Kan marrooraaf ajaja ergitu akka inni irratti dhufee ergamuuf ajaja erginaan sii dide kan gammeeraaf ajaja erginaan gammeen na dide jettee miidiyaa irratti dubbattu ati eenyuun taatee ol ajaja. Bishaan asii olee yaa'a. Gaaffii kana deebisuu hin dandeessu. Bishaanni asii olee yaa'a. Bokkaan lafa keessa samiit asii olee rooba. Maqaaf jaratu nu ergata jara bakka buunee jira jechaatu ni waamnee turre jaratu argamuu hin dandeenya. Ati eenyuun taatee waamta eenyuutu? Hoogganaa kee waamta. Hoogganaa kee jijja. Oromoon gaaffii kana gaafatu jira har'a miidiyaa irra. Waamicha goonee fi argamuu hin dandeenye jarri lamaanii. Ati eenyuun taatee waamicha goote? Warra waraana goomsanii waamu yoo ta'e ragaa tokkoon isinii kaasa. Kanaan dura walgahii tokko Minisootaatti geggeeffatanii warri seesee namicha tokko nama maqaamti isaan jirre maal jedhanii fidan? Ittaanaa hoogganaa kibba ba'aa Oromiyaa sabaayif ittaanaa sabaayif jedhaniitu nama ta'e fidanii jaalabaluu jedhaniitu bilbilaan haasofsiisu akkuma kanatti jechaadha. Akkuma nama diraamaa isaan hojjetan diraamaa isaaniitti beekadha namoota tokko akka hin goonfamne wanti nama isinitti agarsiisaa ture diraamaa jarri biyya keessaa biyya eessaatii bilbilee dirreerraa maaloodha jedhanii asuma bosona Ameerikaa keessa bosona Awurooppaa bosona biyya Arabaa keessaa bilbilanii ittiin diraamaa Oromoo irratti hojjetaniin bifa koomeediitiin isin dhiyeesse malee nama dirreerraa miti beekadhu.
waan jarri goraniin fakkeenyumaan isinitti agarsiise. Nama akkasitti fidanii haasofsiisanii bilbilaan mucaa waan beeku isin qabu itti aanaa isaas hin turre. Kana eenyutu beeka ture araati biyyoolessaa namicha haasofsiisanii jedhanii akka inni itti aanaa isaas hin taane wanta kan hundumaa saaxilanii turanii jechaadha. Garuu uummatatti baasanii hin dubbanne dhossanii awwaalanii darban. Keessaan quunnamanii waraana dogoggorsanii waraana fidanii haasofsiisuu ni danda'u waa wal nama gaafachiisu miti. Garuu waa tokko dogoggorinaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo abaawoodhaan har'a dirreerra jiru. Abaawoo boo jala jiran waraana gosa 4tu jira. Irra deebi'aati dhaggeeffadhaa isin dhaggeeffachiisuu nan danda'a. Haasaa sanyiidhaa fi marroo walii wajjin dubbatan maal jedhe sanyiin waraanni giddu galeessarra jiru keessaa warri ajaja qoon dhageenye jiru warri cabsatanii ba'an jiru an hoogganuu hin dandeenye ni an ciraama isaatti dhiisee deebuun barbaada si biratti jedhe yeroonni walii wajjin haasaa marrootiif haasaa sanyiitu ba'ee jiran yeroo isaan miidiyaatti naannessaa turan irra deebi'aati dhaqaa dhaggeeffadhaa. Waraana seera tokkoon eeguu seera tokkoon eeganii naaf abboomamaan jiran jedhe kan inni lallabaa ture warraarra akka barbaadetti gadi ba'ee haasa'u jechaadha.